Hayyee nageenya badhaadhaa hordoftoota Oroo Kompiitara Iskuulii akkam nagaa keessan jirtu? Ani nagaa kun jira rabbiif galannaa ta'u. Har'as tooppikii ajaa'ibaa fi baay'ee bareedaa baay'ee barbaachisaa ta'e tokko qabadee isinii dhiyaadhee amma dhumaatti nu hordofaa isiniin jedha. Innis tooppikiin irraa tooppikii baay'ee bareedaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e akkamiin akka fileeshii keenya yookiin USB keenya seekur goonu yookiin paaswordii itti goonuudha. Baay'ee barbaachisaadha keessattuu maaliif akka nu barbaachisu gara dhumaati irratti isinittan himaa. Amma isteeppii tokko tokkoon akkamitti akka paaswordii itti goonu akkamitti akka paaswordii irraa balleessinu ilaalee kana isinitti mutaa. Jalqaba irratti USB koo yookiin fileeshii koo keessa seenee ilaalaa. Innis ZSP san jedhu kanarra gaafan kilik godhe USB koo asii maqaa isaa argachuu nan danda'a. Fileeshiin koo maqaa isaa kinoo kana G kan jedhu kana USB drive G jedha. Isa kana paaswordiin akkamittanidha. Amma fageenya paaswordiin qabu akkamitti seenee access gochuu nan danda'a. Booda garuu paaswordii malee akka namni seenne paaswordii malee akka homtiyyuu seenee fayyadamuu hin dandeenye dataa kuusan access namni gochuu akka hin dandeenye paaswordiin hidhachuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Baay'ee waan barbaachisaadhaa fi yookiin faayila keenya yookiin dataa keenya seekur gochuudhaaf seef gochuudhaaf baay'ee waan nu barbaachisuuf amma isteeppii tokko tokkoon na hordofaa isiniin jedha. Yeroo jalqabaatiif akkas goona iddoo kana iddoo sarchii kanarra dhumnee sarchii windoo kanarra dhumnee control panel kan jedhu barreessina. Control panel gaafa jennee barreessine asitti control panel kan jedhu naa dhufee jira. Anama control panel kan jedhu kanarratti kilik godha. Control panel kan jedhu kanatti gamprii kilik godhee booda immoo system and security kan jedhu kanarratti kilik godha. System and security kan jedhu kana. Kanaaf steepii kana akka dogongorratti sirriitti ilaalaa isin jedha. Step system and security kan jedhu irratti kilik godhee jira. Amma immoo asii wantoota kanneen naa dhufe listiiwwan kanneen keessaa kinoo BitLocker Drive encryption kan jedhu tana filadha. Asirraan jechuudha waan ta'eef kilikan irratti godha. Kana naa fide. Fakkeenyaaf local CK gaafa paaswordii itti gochuu barbaadde asii itti gochuu dandeecha. Faayilii keenya gaafa paaswordii itti gochuu barbaanne asii itti gochuu dandeenya. Waan hundaafuu fileeshiin kiyya kinoo as jirti. Jiidha isiniin jedheera miiree akka dura laalletti. Kanaafiyyuu asii oof ta'ee jira. Oon goonee paaswordii itti goona. Fakkeenyaaf gaafa kilik irratti godhe oof kan jedhu kun akka oon ta'u taasisa. Kanaaf asii hoggaan irratti godhe kana naa fida. Tarni oon kan jedhu tanarratti kilik godhe. Tarni ool gaafan jedhe kana godhaa isaan booda kinooti bakka itti paaswordii keenya gashinu faa fida. Paaswordiin keenya hin gashinaa. Paaswordiin keenya kun baay'ee seekurii yookiin kan nuti hin raaffanne ta'uu qaba. Si'a lama gashina tokko akka irra deebinee konfirmi goonuu fi inni jalqabaa immoo paasworduma keenya gashina. Fakkeenya paaswordii kunan gashaanii asii paaswordii haaraan uumam jechuudha. Kinooti paaswordii uumee fi paaswordii kana si'a lama gashu waan jedhuuf si'a lama gashu. Paaswordii kiyya si'a lama erga gashee booda immoo as dhufee mallattoo next jettu tanarratti kilik godha. Kana naa fidee jira. Wantoota asii wantoota garaagaraa naa fide save to your Microsoft account jedha. Save to your file jedha. Save to a file jedha. Print to recovery jedha. Ani save to a file kan jettu tana filadha. Isaan booda asii document kan jettu tanarratti save godha. Next jedhaanii ammas next jedhaanii start encryption kan jedhu kana. Next egaa jennee ni raawwanne booda start encrypting kan jedhu sanaan nuu fida. Isarratti kilik godhaa jechuudha. Kanaan booda fileeshiin koo seekurti ta'ee jira yookiin paaswordii godhatee jira. Kanaan booda namni kamiyyuu paaswordii koo yookiin fileeshii koo kana paaswordiidhaan malee seenuu hin danda'u. Yoon gateeyyuu namni gaafa argate paaswordii kana waan hin beekne namni itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Amma mee paaswordii nu gaafachuuf dhiisuu isaa deemnee ilaalla. Kinooti isteeppii isaa inkiriiptii ta'aa jira. Inni kun isteeppii muraasa fudhata. Amma inkiriiptii ta'utti eeguu qabna jechuudha. Parsantii 83 irra jira fakkeenyaaf kun asii isa gaafa kompiiliit godhe inkiriiptii ta'a jechuudha. Amma isa kompiiliit godhutti nu eeguu qabna jechuudha. Ammas turre eeguu qabna. Waan daafuun isiniin
tole kaakinoo parsantii san xumuree jira. Encryption is completed jedhee jira. Kanaan booda close godha. Ergan close godhee booda amma fileeshii koon deemee ilaalaa keessaa hin buqqisee yookiin keessaa baasanii itti deebisa. Sababni isaayyuu waan dura galee jiruuf amma encrypt hin taane fileeshii koo baaseen jira. Amma kunoo keessaa baaseen jira. Amma moottan deebisa. Itti deebiseen jira kinoo. Gaafaan itti deebisu maal fide kinoo kana fide. Amma dataa kana paaswordii malee seenuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf enter your password to unlock this device jedha. Amma fileeshii kiyya kana seenee faayilaa achi keessa jiru argachuudhaaf dirqama paaswordii kiyya sanatti gashuun qaba jechuudha. On paaswordii kiyya sanatti gashine cufamee mataa yookiin paaswordiidhaan hidhamee mataa seenuu hin danda'u. Kanaaf bifa salphaa kanaan paaswordii keenya kana hidhuu dandeenya jechuudha. Amma immoo akkamitti akka hiiknuun isinitti agarsiisaa. Amma paaswordii kiyya eegan gashee booda paaswordii kiyya gasheen jira. Unlock jedhe kinooti banadhe jechuudha. Amma banadhe. Amma immoo akkamitti akka paaswordii kana irraa balleessuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Asuma dhumna innis eessa dhumna? Control panel bira dhumna. Control panelidha. Control panel bira system and security irratti click goona. System and security bira bit locker drive encryption kan jedhu irratti click goona. Isaan booda maal nuu fide? Kinoo kana nuu fide. Amma jarroonni kun off ta'anii jiru. Garuu faayilli kiyya yookiin USB'n kiyya yookiin fileeshiin kiyya on ta'ee jira. Maali maqaan fileeshii kiyyaa G'dha. Amma kanarratti okeedha. Gaafa kanarratti okee jedhu filannoolee kanneen naaf fide liistiiwwan kanneen fakkeenyaaf backup godhi, change use password godha, remove use password godha, add smart turn on godha, turn off godha. Wantoota kanneen naaf fide jechuudha. Ani amma turn off gaafan godhe passwordin kiyya automatically irraa bada jechuudha. Turn off gaafan godhu irraa badaa innis step yookiin processii wayii deemaa. Step kana gaafa xumure passwordin koo guutummaatti irraa bada jechuudha. Kanaan booda paaswordii malee seenuu hin danda'a. Maaliif irraa balleessira? Turn off gochuun paaswordii dura on ta'ee jiru san irraa balleessa jechuudha. Mee fileeshii keenya paaswordii kana yookiin encryptionii kana hidhachuun maaliif nu tajaajila kan jedhu akka tasaa ta'ee fileeshii keenya kana kan gannu yoo ta'e gaafa fileeshii keenya kana ganne namni tokko bakkeedha yookiin meedaa iddoo nuti itti ganne gaafa fuudhe fileeshii kanneen fudhatee gaafa itti fayyadamuu dhaqe maal godha? Paaswordii qaba waan ta'eef itti fayyadamuu hin danda'u. Namni kun fileeshii kanatti itti fayyadamuu waan hin dandeenyeef carraa lama qofa qaba. Tokko fileeshii kana abbaa isaatii barbaadee gashuu, lammata immoo gatuudha. Yoo paaswordii isaa beeke itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Namni tokko amalli isaan beekamu nama poozitiivii yookiin nama gaarii yoo ta'e cal jedhee yoo paaswordii dhabe gasha malee namni tokko gaafa paaswordii hin qabaanne ittuma fuudhee fayyadama akka waan makassaa ta'etti jechuudha. Kanaaf amma namni lafa argate sun carraa lamaan kanatti fayyadamee yookiin sii gashuu yookiin gatu. Fileeshii kana gatuurra immoo abbaa sanii barbaadee gashuutu caala. Akkamitti abbaa sanii barbaadee gasha kan jennu fakkeenyaaf iddoon nuti itti ganne sun murteessaadha. Akka tasaa iddoo ta'e wayiitti kaampaanii diriijiitii wayii keessatti gaafa ganne beeksisa baannee namni fileeshii akkanaa agartan naa gashaa gaafa jetteen namichi sun paaswordii qaba waan ta'eef itti fayyadamuu hin danda'u waan ta'eef sii gasha. Yoo paaswordii dhabe garuu hin beekamu amalli namaa waan ta'eef sii gashuu dhiisuu danda'a. Amma garuu paaswordii qaba waan ta'eef gatuurra jechuudha. Gatuurra maal yaada namni abbaadhaaf gashuudha. Akkamitti gasha? Beeksisa yookiin fakkeenyaaf namoonni fileeshii koo agartan akka tasaa faayila gurguddaa irraa qaba. Faayiloota hedduu irraa qaba waan ta'eef adaraa naa gashaa jettee beeksisa gaafa baate beeksisa keessan dubbisee nan gashaafi jedhee yaada. Amma kinoo parsantii 85 irra gahee jira. Gaafa kana hin xumura dikiriipti gochuu jechuun paaswordii isaa irraa balleessa jechuudha. Gaafa kana xumure paaswordichi irraa badaa fileeshiin kiyya sun normaalitti deebi'a jechuudha. Kanaafuu fileeshii keenya paaswordii hidhachuuf namni biraa akka faayila keenya access hin goone yookiin faayila keenya security yookiin icciitiiwwan nuyi achirraa qabnu akka namni keenya laalleef nu tajaajila. Kan biraa immoo tarii yoo gannallee namni biroo akka nu gashuuf maaliif paaswordii malee itti fayyadamuu waan hin dandeenyeef. Kanumaa fi galatoomaa isiniin jedha. Oro Computer School irraa waa'ee kompiitaraan kan wal qabatan hedduu waan argattaniif subscribe, like fi share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Galatoomaa.